Nageenyi karaarra isiniif haa ta'u jirtu Cimaa harka fuunee warri namoota biraatiin ana isiniin jiraachuu dha. Ijoolleen haaraa dhuftan wayis immoo ijoolleen dhuftaniyyuu ganaa ji'a tokko jala homaayyuu hin beekne shinti beekti isaanii kan qoshshee waggaa meeqanni qabne kana bittee jarri ittiin niqsin jette jechuudha. Niqis gootanii dhugaa waaqayyo niqis gootanii ittiin niqina adaraa rabbii ishee ittiin niqina inni quciraani maaliif seetan ani dhufee jechuudha. Ji'a guutuu dhigni na keessaatu yaa ture. Ji'a guutuu akkamiin hin bariseetan hospitaala na geessaniiti. Hospitaalatti doktoriin intinaa tokko doktoriin Keeniyaa tokko dhufee Itoophiyaadhaan naan jedheen achumaan na laalee wanni jireeti lafa laale beektanii dhumarratti niitii kiyyaan bahi jedheen jechuun suuraa baasee natti agarsiise kana jechuun inni qinnaan jedhe hammamitti inni qinnaan jedhu dhugaa waaqayyo jechuudha. Kanaafuu gootanii kanaan inni qinaa dhugaa rabbi adaraa isiniin jedha adaraa keechan tolee inni qinaa waliif godhaa ijoolleen haaraa dhuftan hundumti keessaniyyuu tolee ani rakkadhee dhiigni koonarra dhaabbachuu didee afaan funyaan hin dhiigne keessa yaa ture jechuudha. Inni haala sanii nan fayyee amma garuu manuma keessa jira dhiinga didee kan dhiqinaan jette inni kun jareen kanaan danduu inni kun jireen dhugaa waaqa isheettee nagattee na biraa deemte niqqish gootanii kanaan inni qina gabruu lifu tolee adaraa keessan inni qina adaraa. Adaraa obboloota koo wantoota kana irraa of eegaa wanta kana irraa of eegaa sirriitti of eeggachuu godhaa. Maaliif wanti kun baay'ee ijoollee keenya rakkina geessisaa jira jechuudha. Keessattuu kirooreksii fi firaasha kanarraa sirriitti of eeggadhaa. Walitti makuu irraa keessattuu walitti maktanii yoo shinti beetii waan akkasii kana dhixxaffaa inni wabduutu jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee gaarii miti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa isinis baga nagaa naa taatan isin jecha. Egaa hordoftoota kooyi warroonni chaanaala kana faaraa taatan sabskraayibii gochuun jajjabeessaa. Warri jajjabeessaa jirtan immoo hedduu naa galatoomaa isin jedha. Egaa har'a immoo maal qabattee dhufte jechuun keessa hin oolu. Akkuma beekamu firaashaa fi ijoolleen biyya ormaa jirru kun firaashaa fi kirooreksii hin beektanii. Kirooreksii fi firaasha kana irraa adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa jechuudha. Keessattuu wanta isinitti dhaamu keessaa adaraa keessa yoo firaashan dhixxan kirooreksii itti naqinaa. Kirooreksii irraa fageessaa. Yeroo shinti beetii dhiqxani yoo firaasha san itti gootani kirooreksii kana irraa fageessaa. Maaliif hojjettani walitti naxxe taana ittuuyyuu firaashan sun wannoon isaa akka maleedha. Ajaan isaa akka maleedha. Akka malee nama isin godha. Keessattuu warroon ijoollee laphee fa'aa dhukkuba laphee fa'aa qabdan baay'inaan dhugaa rabbii nama ukkaamsa jechuudha rabbi. Kanaaf gaafa walitti naxxasirii wannoon isaa akka malee isin godha jechuudha. Haguma nama ajjeesuu gaa dhugaa rabbii asii ol sitti rakkata jechuudha bakka. Ajaan isaa jechuudha. Akkana shinti beetitti sisseessisu ija keessi gubaa qoonqoo kee keessa akka ho'iisi godhaa garaa kee akka ho'iisi godha jechuudha. Warra agartanii jirtan. An duraa waan hin beekneef yeroo duraa tokkotti walitti naqee du'eetumaan oole dhugaa waaqa jechuudha. Argasii addaa fageessuu qaba jechuudha. Addaa fageessaa. Inni lammataa immoo yeroo firaasha qofaa dhixxanii wanna injiraamati kan maama jedhamaa miti kan afaanitti isatti dhadhaa funyaan keessatti illee afaan keessatti dhadhaa dura firaashnoo itti naqeen jechuudha. Shinti beetitti naqeen dhadhaa sirriitti jechuudha akka urgaannoo isaa qoonqoo keessa seen akkasuma immoo kan vazzaata kan harkaan kaawwatanii isa itti fayyadamaa. Isatti fayyadamaa harka keessa isin xinnaan harka keessa akka ibiddaa sin guba. Ibidda akka ibiddaa sin guba jechuudha. Nama guba firaashan kun yoo firaashni kana yoo nafa keessa irra xab jedhe jechuudha. Luka keetillee kaarsi kaawwadhu yeroo shinti beetii dhixxu isaan dhixxu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama guba. Inni biraa immoo inni sadaffaan wantoota urgaa'urraa fageessaa. Firaasha kana yoo dhiqxani kan akka feerii kan akka minjiraamati irree saamunoota illee wantoota akkasii irraa kirooreksii akka walitti naannesiitti jira. Bakka wanta shinti beetiidhaan dhixxan jechuudha. Isuma hunda isaa irraa fageecha wantoota urgaa'u kan saramikii maal wal awwaaltanii shinti beetii sin jira.
hunda isaa irraa fageessaa itti naqinaa isa adda qofa isaan bakka isa adda qofaatiin jechuudha keessattuu iyyuu guzeema agartanii yeroo nafa dhiqatanii ka'aniyyuu akkatti inni ajaa'oo giddi itti naqxan jechuudha baay'ee wannoon isaa ajaan isaa akka malee dabala jechuudha sirrii waa urgaa walitti naqxe taanaan ajaan isaa akka malee dabalaa jechuudha kirooreksii wayya kirooreksii humaa gasunda wanti nuna godhin jiru garuu firaashni kun baay'ee ijoollee keenya miidhaa jira dhugaa rabbii adaraa keessa of qottobaa isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon nu haa eegu waaqayyoon nu haa tiksuu nuti wannoon isaanii maannoon wannoo kirooreksii fi wantoonni isaan guuranii fidan kun maradeen jechuudha baay'ee nu godda'aa jira adaraa keessa of eeggadhaa isin jechuu jaaladha baay'ee ijoollee keenya miidhaara naa kanaafuu adaraa keessa of eeggadhaa isin jedha wantoota urgaa'urraa fi akka bilisa godhaa isin jedha yeroo hundatti inni qina yeroo hundatti inni qina isin rabbi isin guddaa nama guddaa jechuudha wantichi suni na wantoota kana akka isin irraa of qusattan isin dhaamsa isin dabarsa ijoollee keenya baay'ee dhibee irraa gahaa jira jechuudha rabbi baay'ee nama ukkaamsaa argartanii jirtanii si ukkaamsaa dandeessee ukamtuu dandeessee waan jettu jechuudha afuuruma baafachuu si hanqisa urgaan isaa ajaan isaa susitti ba'e jechuudha maal urgaamatiin ajaa rabbi ani kirooreksii namaan unguru kirooreksii jedhamu wal barannee jirra garuu firaasha kanaan wal barachuu hin dadhabeen ani baay'ee illee ittiin dhiqu beektanii hin dhiqu jana niitii taatu kiraa wannoo shinti beetu ishiitiin dhiqa malee hin dhiqu baay'inaan jaaladhu dhugaa dubbachuuf baay'ee ajaa baay'ee bakka wannaa kan akka malee garaallee akka malee isin godhaa qonqoo kan akka malee isin godha jechuudha isin affana jechuudha rabbi nama affana warra agartanii jirtanii kanaaf of qusadhaa isin jedha ijoollee micoyyoo kanarraa illee barumsa himu fudhattu waan ishiin taate jechuudha akkasuma immoo waan doktorri jedheenillee argitanii jirtan jechuudha na kanaafi adaraa keessan of eeggannoo godhaa isin jedha maaliif nuti waan beeknu tokkorraa wal gorsina keessattuu ijoollee ama keessa turte osoo hin taane ijoollee warri haarawaa dhufan hin beekanii yoo dhiqaadhanii walitti faadhiquu afaanitti gochuu hin beekanii harkatti gochuu hin beekanii hin guba rabbi nama ukaa hin guba jechuudha kanaafiyyuu baay'ee nama gubaa jechuudha akkuma kunoo waan addeechu sana agartanii akkasumatti akkasitti si guba jechuudha nafa keetillee mee amma waan gurraacha irratti yoo naxxan agartanii miti yeroo waan gurraacha irratti naxxanii walal godha hin addeecha akkasumatti nullee nu guba jechuudha beektanii nullee wannaa keenya garaa keenya keessatti illee yoo seene wannoon isaa sun qilleessa isaa suni deebisanii laphee keenya irratti illee rakkina guddaa fida wanti kun jechuudha dhugaa rabbi ajumti isaa kun dhugaa siniin jedha nafa keenya illee nu guba wasin tuqeemee sin gubee beeka ana na gubee beeka nafa luka kiyya akka malee na gubee beeka jechuudha harka illee na gubee beeka bakkuman afazzaata kaawwadhisaniinu harkatti kaawwadhaa hojjedhaa gaawonii jedhama mati afaan keenya gaawonii dhanii innaa itti fayyadamaa isiniin jedha boloota koo baay'ee ulfaata innaa kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa isiniin jira baay'ee dhugaa rabbii nama guddaa jechuudha akkuma isiniin jedhe kaana na gubee beekaa harka kiyyaa xapha darratti jedhee na gubee beeka tasa bakka yeruma gaawonii kaawwadhee tanan dhiqa malee ani si jammar isatti naqee gaawonii kaawwadhee tan dhiqa jechuudha afaan kiyya hidhadhee tan dhiqa rabbi nama guba akka malee akka si guba jechuudha qonqoo keegisan keessa warri ukamuu afuura baafachuu isin dhoorga jechuudha wantichi kun irraa of eeggadhaa dhugaa rabbi yoo nuti of qusanne malee jarattiin nu qusattu waan ta'eef adaraa keessanii kun dhaamsa kooti isiniin jedha obboloota koo waan beeknu tokkorraa waan agarre tokkorraa wal barsiisuun immoo aadaa keenya waan ta'eef kanaaf adaraa of eeggadhaa ijoolleen duraanii hin beektani warra haarawaa dhuftan immoo wanta kanarraa of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha akkasuma irra caalaa feeriidhaan dhiqu waan kirooreksiidhaan dhiquu yaala waan kirooreksii wayyaa maaliif isaan eeyyanii qulqulleessaaf garuu nuti nu goddaa kirooreksii wayyaa kirooreksii akkasuma wanti inni si godda hin jiru gaafa nafti keefaa barate akkasuma wanti si yennoo jedhu hin jiru garuu inni illee ajaa guddaa qaba ta'ullee isa wayya isumaan ana isa naa wayya kirooreksii naa wayya firaasha kanarraa isumaan jibba firaashuma sanan jibbaan akka wayii kanatti jechuudha firaasha kana jechuudha baay'een jibba ajaa isaatan jibba rabbi naa nyaatu amma kirooreksiin yaa'u baay'eetti nattu xiqquma yoo itti naxxeeyyuu yaa'u baay'ee gaariidha wanta ajaa'ulleen balleessa inni balleessa wantoota bijaasii walitti naxxee rakkoon qabu baduu danda'a foolii isaa sun amma fakkeenyaaf kan shintibeetiin dhufaa kan siramiikii massinuu fa'a yoo walitti naxxee hin bada kirooreksiin riyaan isaa urgaan isaa sun hin bada jechuudha foolii isaa sun hin bada jechuudha kun foolii badaa qaba yoo hin badu walitti nadhaa siidhumatte jechuudha gaafa ati waa wayiitii walitti naxxee firaasha san siidhumatte gaafa san jechuudha
Na adda fageessa adaraa keessanii isiniin jedha. Kuni dhaamsa kooti ka har'a dhaamsi kiyya ishee kanaadha jechuudha. Waan agarreerraa wal gorsuu qabnaa. Dhugaa rabbii baay'ee garaana nyaatti micoomtuun jechuudha. Waan isheen daddargeessanii jirtani. Kanaaf of qusannoo godhaa. Yeroo qulqulleessitanillee yeroo hundaan qulqulleessinaani isaanii yoo xiqqaate bakka ajjeetti gizee tokko hin gaame. Mee beebii mana gaarii yoo ta'e isiniif kan eeyyaman ta'e ajjeetti gizee tokko hin gaa jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo inni baay'ee nama guddaa guyyaa hundatti dhiqinaa isiniin jechuu barbaada sumaanii jechuudha. Maaliif jarattiin hidhaan qabdu isaanii akka feenisoota goone hidhaan qaban jechuudha. Garuu nuti nu goddaa jechuudha. Walumaa galatti baay'ee nama goddaa. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyoo sinaa eeguu bakka jirtanitti sinaa tiksuu isiniin jedha. Hordoftoota koo har'a dhaamsi kiyya kanaadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma warri ta'aa jirtanii na jajjabeessaa jirtanii hedduutu akkanaa galatoomaa ulfaadhaa. Warri gaafillee irraa qabdan immoo isiniif hin deebisa viidiyoodhaan ulfaadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Akkasuma warri yaada fi qeeqa gaafii qabdan immoo ammas koomentii irratti gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuun jaaladhaa. Isiniin jaaladha sirriitti aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti hordoftoota kiyyaa. Ciao ciao bye bye isiniin jaaladha.